Harka fuunee kabajamtoota Buddusee Ethiyoobii bakka jirtan hundumaatti nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kanneen biyyaan baa jirtan Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Kanaadaa, Giddu Galeessa Bahaa, Afrikaa keessa akkasumas biyya Itoophiyaa dachee Oromiyaa irra kan jirtan eessayyuu jiraattanii viidiyoo kana kan daawwattaniif nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkuma yeroo kaanii guyyaa har'aas keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaan koo guyyaa har'aa kun eenyu laata kanneen jettan jirtu nama dinqii nama guddaa tokko wajjin jira. Iyyooba bakka nagaan dhufte. Bakka nagaan. Egaa guyyaa har'a Iyyooba wajjiniini akkuma keessummoota kan biraa feerusas cuukkoo qorii affeerreerra akkam dhandhamteetta? Qam dhandhameera. Baay'ee namatti tola sababa dhuguma. Kan iddoon itti hojjetamu natti himta garuu nan bita. Haa ta'u. Namoonni argatanii nyaachuu qabu dhuguma baay'ee waan addaadha. Inni nyaamiti? Waaqayyo si haa eebbisu. Gojomeenee adiifama ishee. Egaa akkasii keessummoonni tola jedhan yeroo isaan iddoo kana dhufanii akkasumaan akka sakaanii bishaan duwwaan dhiyeessinii xinnoo ishee dhamdhamanii hami'eeffatanii yoo haasaanis waa wajjin hin minyaa jetteetu leensii cuukkootu cuukkoo fi qorii kana nu affeere namoonni leensii cuukkoo barbaadan immoo addana iskiriinii irratti bilbila argamuun bilbiltanii ajajachuu dandeessu. Leensii cuukkoo baay'ee galateeffannaa. Akkuma kanas ispoonsarii sagantaa keenyaa guyyaa har'aa karaa ergaa gabaabaa 9664 okay jettanii bilbila keessan irratti ergitanii waa'ee teeknooloojii, waa'ee bilbila badee, waa'ee laaptooppii sinjalaatii manca'ee akkasumas immoo odeeffannoo teeknooloojii waan haaraan maaltu jira jedhu argachuu dandeessu achirratti. Akkuma kana waa'ee faashiniis jira kan sidibu bilbila keetiin dargaggootuma keenya irratti hojjeta kana 9664 short koodiidha yoo ergite odeeffannoo argachuu dandeessa. Isaanillee sagantaa kana jabaadhaa isinii wajjiniin jirredhanii ispoonsara nuuf ta'anii isaanillee guddaa. Uummannis gara teeknooloojii kanatti dhufu qaba amma gara dijitaalitti wanti hundumtuu dhufee harkarra galaa waan jiruufi. Harkarra galaa jira. Waan hundumtuu gara kana waan dhufeef uummanni keenya keessattuu dargaggoonni qarreen saffisuu qabna gara kanatti teeknooloojiitti guddachuudhaaf. Iyyooba baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edda gammee. Waamicha koo kabajjee addana Buddusee Ethiyoobii irratti wanta ati beektu jireenya keerraa xiqqooma ishee tokko daawwattoota keenyaaf buddisuudhaaf waan dhufteef maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godheen si galateeffadha. Thank you. Ulfaadhu. Waan keessa jirus baay'eedha silas wanta ta'eef waamarraa budduffatta. Hin danda'amu silas. Buddusees immoo anis baay'ee jaalladheera jechicha. Baay'ee namatti tola. Waan hundumaa hin dandeenyu sababa ta'eef hin buddusine. Baay'ee jaalladheera makicha. Haa ta'u egaa kanneen maatii taatanii jirtanii yaada qabdan akkasumas immoo komentii qabdan nu barreessaa. Yaadaaf odeeffannoo qabdanis immoo lakkoofsa bilbila keenyaa achirra jiru nu bilbilaatiin nutti himaa jedha. Sagantaan keenya jalqabee jira. Guyyaa har'aa keessummaan koo Iyyoob yaadataati. Iyyoobaan faarfannaa jedhamnaan gara faarfannaa jedhamnaan faarfannaa afaan Oromoo jedhamnaan biraan ibduu jedhani maaliif kun? Normaalii Waaqayyo yeroo si barbaadu waan baay'eedha si barbaada. Otoo dubbannu namni tokko Waaqayyo gaafa uumu waan tokko bichaadha baanu waan baay'ee keessa jira. Fakkeenyaaf amma Daawit faarfataadha. Daawit inni nuti macaafarraa faarfataadha. Muuziqeessaadhas. Mootiidhas. Abbaa qabeenyaatis. Kanaafi waa baay'ee ta'uu hin danda'a loltuudhas. Ajajaa waraanaatis. Waa baay'ee ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo waan baay'ee nu keessa kaa'ee jira akkuma ta'etti waan xiqqoo waan jiru irraa fuuna. Faarfannaa ani faarfataa waan ta'eef faarfannaas waan jaalladhuu fi dhimmi faarfannaa wajjiniin wanti walitti na hidhe hin jiraata. Egaa akkuma ati beektu faarfannaa amma CD 5tti baaseera kollekshinii adda addaa irratti hirmadheera. Tajaajila immoo yoo ta'e ani biyya Oromiyaa keessa bakki naqeen tajaajilin hin jiru. Fardaan deemneerraa, miillaan deemneerraa, xiyyaaraan deemneerraa, konkolaataan deemneerraa, dhoqqee keessa deemneerraa, karaa bulleerraa, laga keessa bulleerraa, nooraarraa irra deemuu dadhabnee garaadhaan irra looneerraa. Dhuguma amma waan baay'een akka irra jiru kana tun ta'in amaati guddaadhaan dhufe wanti baay'een isaa iddootti kennamuu qaba asii gadara. Kanarraa immoo jennu gara Finfinnee kana immoo gaafa dhufee Finfinnee kanatti galummoo Finfinnee dhufnee jechuun jalqaba gaafa faarfannaa jennu abbabbaan CD masaa kaasetii isaa baay'ifate biyya isaatti fudhatee gala. Fakkeenyaaf Dambidoolloodhaa dhufe naa ta'e Dambidoollotti fudhatee magaalaa achuma warra Dambidoolloodhaa dhagaa malee warri biraa irratti dhagaan qaban.
Finfinnee kana gaafa nuuf gaa akkuma sila jedhamne poteenshaalii adda addaa waaqonni keessa kaa'eera. Akkam goone godinaalee Oromiyaa hundumaatti ergaan faarfata tokko qaqqabuu danda'a waan jedhamutu dhufee jechuudha. Gaafa dhannee manoota faarfannaa gaafannu faarfannaa afaan Oromootii fi carraa kana kennanii jiran maaliif bicha irratti xiyyeeffatu turanii sana booda bifa kanaatiin dhufee keessa galee faarfannaa Oromoos faarfannaa kos dabalatee godinaalee Oromiyaa hundumaatti giddu galeessa markaatoo godhee wal qaqqabsiisaa ture. Meebii kanaan kaalaata jedhatan shakke. Egaa waa'ee faarfannaa haasofna dheetan irra si waame waa'ee faarfannaa afaan Oromoo yeroo haasofnu immoo namoonni Iyyoob beektanii mana faarfannaa Iyyoob yaadataa jedhamee VCD garaagaraa irratti dhaggeeffachaa turan mitiire. Maxxansaan mana faarfannaa Iyyoob yaadataa jedhu faarfannaa. Yoo malee Iyyoobiitiin nu faarfannaa sirriidha yoo amanii dhaggeeffatan turre. Akka kana akka har'aan ta'ini kaaseetti kaartooniitti baatee atoobistara dhaqee buufata konkolaataa irratti iddoo garaagaraatti ergaa turte. Akkas bariifa faafaa kaata. Garuu Iyyooba. Bariitu saree kutaa. Daawwattoota duratti waan si gaafadhu bara CD'n baay'ifamu garuu mana hidhaa galteettaa jedhan. Seenaa sana kaasna maaliif hojii sana keessa waan si mudate gadi ta'eef. Maal ture inni siyaasaa jinis kan wal qabatudha. Rakkoonsaa jechuun nama siyaasaan ture jechuu qabu tun taane. Faarfannaa afaan Oromeeffaatiin yeroo nuni bannu afaan Oromeeffaatiin spiikerii guddaadhaan banni poosterii hundumaa afaan Oromootiin gaafa nuni poosterii Oromeeffaa bichaa yeroo nuni laxxafnu eessaa dhufee jedhame manni sirbaa dhuma baamne jira. Mana kan akka Haayiluu Farajaafaa kana guraa keenyaan afaan maaliin. Bakka manni faarfannaa sabichaadha faarfannaa yommuu ta'e faarfannaa afaan Oromeeffaati. Kun isaanitti bitaachee. Kanaafi afaan kanaan akka hin hojjenne dhiibbaa guddaan irratti gaggeeffame. Meebii isa gara booddeetti kaasuu dandeenya taana. Tajaajila gaafatteef deebii kennuudhaafi kallattii maanii abaawoodha jedhaniiti kan intana jedhame jechuudha. Mataa dhuffate kanaan dhufee jira malee jedhaniiti kan kaafame. Isaan booda faabrikaan amma Super Shine jedhamu CD baay'eesu kun utuu inni dhufin dura manoonni muuziqaas manoonni faarfannaa hundinuyyuu maashinii mataa isaanii qabu kan ittiin CD baay'isan. Jarri sun gaafa dhufanii xalayaan hundumaa qaqqabe. Akka isaan baasan jechuudha maashinii waan jedhamu mootummaan isaanii fi investimentiidhaan isaaniif uqqannaa kenne waan ta'eef isaaniin alatti namni maashinii mataa isaatiitiin siisteemii duriitiin hojjetu akka koppiraayitiitti akka kasasamuudha kan ture. Hojii seeraan alaa. Hojii seeraan alaati jedhamee sanaan wal qabsiisanii dhufan silumaayyuu karaa ittiin dhufan jedhu kallattii kanaan nutti intana jedhamee iddasii booddee nu himatanii mana murtiitti nu himatan hojjetaa koos mana koos nashaganii waan hundumaa miidhaa gurguddaa nurra ga'e. Isaan booda mana murtiitti edda nu hidhanii booda bilisa baane jechuudha manni murtii. Garuu daawwattoota keenya baay'ee kan isin dhibu Iyyoobaan yeroo sana mana faarfannaa banee faarfannaawwan afaan Oromoo baay'ee maxxansiisee babal'isu malee hamma ammaatti kan isin dhibu hojii hafuuraa keessaa hin baane. Ofii keetii faarfataadha. Ammas immoo yeroo waa'een faarfannaa kun gara CD'n dadhabu, kaaseettiin dadhabu, filaashiinis maaloonis dadhabu ammas immoo hojii tajaajila mana kitaabaa mana faarfannaa ammumayyuu hojii sana keessa jirtanii? Hojii sana keessa jirra maaltu jira amma fakkeenyaaf ministiriidha amman koo. Amma Iyyoob yaadataan ministirii jedhe jira. Ministirii kana jalatti kan wal hammatee jiru faarfannaa bichaa miti. Ani faarfannaa ergaa koo bichaa faarfachuu bichaa miti. Akkamittiin oodiyoodhaanis ergaan nama bira ga'a. Akkamittiin amma immoo haardi koppii yookiin kitaabaanis nama bira ga'a waan jedhamu durumaayyuu hojjenna. Amma gaa wanti audio jedhamu kuni naannee gara flaashiitti gara yuutuubiitti galaa waan jiruufi of course matsaafnis gaa soft copy isaa jira hard copy isaa ta'innis nama akka inni qaqqabuu fi wal qaqqabsiifnee majirraa ministirii kana jalatti ammas ganaa hojii baay'ee jira gaa inni immoo gaafan xumuraa dhufuuni miidiyaatti ba'a ammaa fi amma garuu Iyyoob irra caalaa komeen tokko jira. Komeen dhagee Iyyoobee dubbisuufan jedha jennaan. Mana kitaabasaa keessa badaa manni macaafii afaan Oromoo jiralleeti baay'ee miti. Yeroo amma beeksisu Iyyoobaan kitaaba afaan Amaariffaa beeksisaa jedhama. Dhugumadhaa kun? Maaltu jira? Dhugaama dubbachuudhaaf. Galagashoo godhe isa sanarraa ammoo as. Ani dhugaa dubbachuuf jalqabas gara faarfannaa raabsutti kan dhufne faarfannaa bergit woomiyyuu kan itti raanfanne ani ishuu qabaa.
ishuun komaa inni Kiristoosin dhala namaa biraan ga'uudha. Kiristoos immoo dhala namaa bira ga'uudhaa fi afaan namni dhaga'uun ta'utu irra jiraata. Kanaaf yeroo isaan afaan Oromeeffaatiin tuffii guddaa geggeessanii afaanni kun afaan tuffatamuu qabuutii fi akkas ta'uu qabu miti irratti hojjetamuu kan qabudha jechuudhaan hojjenne. Egaa eddasii faarfannaa Amaariffas Oromeeffas walumatti qabne lamaan saddasii Oromeeffa bichaan hojjedhame baay'isee Amaariffa baay'inaanis raabsineerra afaan Walaayittaatiinis Guraagiitiinis afaan hundumaan tanaa gochaa turre. Arras immoo gara mana matsaafaa keenyaa yoo dhufte matsaafni afuuraa kan ta'e qofa irratti hojjedha. Tarii matsaafa afuuraa ta'ee Oromeeffi mana keenya keessa kan hin jirre maa hin jiru. Umaayyuu hin jiru. Kan afaan Oromootiin maxxanfame. Matsaafni qulqulluus ta'e matsaafuma afuuraa ta'e even waama tokko iyyuu kan afuuraa hin taane iyyuu uummanni keenya akka isaan dubbisanii baay'inaan deddeebiisa. Garuu hojicha afuuraa kana hojjechuudhaafanii ispoonsariin qabaminaan. Keessaas alaas ispoonsariin qaban. Waan dhufee gurguramee binnee gurgururraa waan benefitii argamuun kiraayii manaas kaffallee miindaa hojjetotaas kaffallee waan hundumaa hojjenna waan ta'eef wanti bitu sun gurguramu naa ta'ee gara isa gurguramuu irratti xiyyeeffachuun kun oolu jechuudha. Jechuun afaan Amaariffaatiin amma baay'ee gurgurama matsaafni. Caamni qulqulluunis matsaafni kan biraanis kan keenya garuu dubbisuu irratti baay'ee teellaa jirra. Meebii kun anaaf siinis ni ilaallata. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi ammaa fi naannoo Iyyoobeen jirus immoo xiqqoo gara baay'inaan uummati Oromoo hin jiraanne ta'uu mala. Isa kanaan alatti immoo hojii afuuraa keessa jiraachuu keef iyyuu baay'een si dinqifachuu barbaada hojii sana hojjechuu keetiif iyyuu. Egaa waa'ee afaanii waa'ee faarfannaatiin gara sanaatti deemne kanas ta'u sana hojii afuuraa keessa gatii jirtuuf waa'ee faarfannaa keessa gatii jirtu ofii keessi immoo dhiyeenya kana albama shanaffaa kee gatee maxxansitee sana laalee tanarra si wajjin haasa'uu barbaade. Garuu har'a waa'ee faarfattoota Oromoo hundumaa waliigala kaasuudha yoo baanne iyyuu baay'inaan garuu wanti argamu amma faarfannaa albama guutuu erga arganne turreerra. Amma qeenxeedhuma baasa hundumtu sammuu kilippiidhaan baasa YouTube irra jira. Kun maaliif baay'atee? Maaltu jira wanti baay'een isaa wal qabatee jira kufaatii afuuraa. Kufaatii afuuraa roonsiin jedhamu fakkeenyaaf gara faarfataa amarraayyoon ka'ee gaariidhaan natti fakkaata. Amma faarfataanii dur yeroo faarfannaan ba'u warra amma jiranis waluma keessa yoo jiran iyyuu faarfannaan wangeeluman ittiin lallabaa dhala namaa biraan Kiristoosiin ga'aa jedheeti namni kan inni faarfannaa baasu. Akkasitti nan rastaandii godhan turean. Edda garuu siidiin dhaabbatee booda edda manni faarfannaa faafee televezyiiniin makiinaadhaan deekiin manaan wanti kun hundi isaanii erga isaan hafanii booda faarfattooti albeemiidhaan faarfannaa gadhiisuu maaliif dhiisanii gaafan taa'ee yaadu I think faarfataan bu'aasaa fi kisaaraasaa herregee waan inni hojjetu natti fakkaata. Bu'aasaa fi kisaaraasaa herregee waan hojjetu natti fakkaata. So waan inni abdii godhatee hojjetaa ture sun waan jala hafee fi faarfannaa kana guutummaasaa hojjechuu dhiiseessidhe nan yaada. Lamma egaa kuni amantootatti hir'isuu yookaan immoo ofiisaatti hir'isuutu hin ta'in wanta waaqayyoof dhiyeeffamuun irra jiraatanii wantoota barbaachisoo amma daawwitii guyyaa guyyaadhaan weedduu haaraa dhiyeessaadha miti. Kun gama dhibaa'ummaadhaa fi yookaan immoo gatii keessa dhumaa wallaaluudhaan kan dhufu ta'uu danda'a. Lammata immoo simannaan amantooti faarfannaaf qabanis immoo maal fakkaatan jedhamus immoo murteessaadha faarfataa bichaatti faraduu caalaa. Simannaan amantooti faarfannaadhaaf fudhatanis akkuma tama beektu kufaatii waan baay'een ta'ee jira. Siyaasni waan baay'een wal kee badee adda baasuun nu rakkiseera amma waldaa kiristiyaanaaf siyaasa adda baasuun faarfataadhaaf siyaasa adda baasuun faarfannaadhaaf siyaasa adda baasuun waan baay'een san rakkisee jira. So wal qabatee jira gama kufaatiin suni hamilee dhabuu danda'a faarfannaa yeroo hojjetu waan fakkeenyaaf TikTok in fayyadama majooritiin keessumaa dargaggoonni YouTube's in fayyadamna Telegram in fayyadamna page qabna page kana irratti linkii koppii isaa fuunee hin gadhiifne naatan TikTok irratti faarfannoota waan barbaachisu hin gadhiifne naatan bu'aa buusu namni ta'e bifamu nama dhaggeeffatu jennee tumsa adda addaadhaan hin goonu naa ta'e faarfataan kun majoorii birrii meeqatti fixee dhaqee yeroo achirraa kaa'ee faarfannaan kun akka inni dhaggeeffatamin yeroo argu maybe hamilee dhabuu danda'a. Egaa kun walumaa gala kan wal qabatee jiru waan ta'eef ka'umsuma afuuraa waan barbaadu natti fakkaata. Anama kana maaliifan sii kaase faarfattoota gurguddoon namoota nuun jaallannu namoonni waan baay'ee qaban
faarfannaa dhumti isaanii karaa YouTube yoo dhufe iyyuu egaa akka tette maaliif akka ta'e gaaffii kooti yeroo hundumaa yeroo yartuu dhaggeeffatameetu sana booddee nafa. Isa kana malee amma YouTube irra kaa'ama. YouTube amma dhuguma guguddachaa jira. Iddoo tokko tokko intarneetiin hin jiru. Iddoo tokko tokko immoo jira. Isumarraa iyyuu immoo amma sinsinniidha. Yeroo dheeraaf hin dhaggeeffatamu namaa wajjin hin turu. Namni meeqa ammoo dhuguma achirraa gadi buusee filaashii irra kaa'atee yeroo barbaadutti immoo banee dhaggeeffataa inni jedhu gaaffii guddaadha. Kanaaf wanti jikku wantoota xumuriini wanta wal qabatee jiru kufaatii gaafa hin jiru amma dheeressuun hin barbaanne mana haasaa gabaabsee mijuu isaa kaa'ee gaariidha. Maaliif amma kufaatii afuuraa ka'umsa haaraa rivaayivaalii waan jedhamu jecha kana beeku amantoota wanta ta'aniif jechuudha. Maaltu jira? Faarfannaamaa fi faarfattootaaf iyyuu ilaalchi waldaan kiristiyaanaa qabdu iyyuu baay'ee hiyyoomaadha amma sa'aatii kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf durii faarfattooti kutaalee Oromiyaa hundumaarra deemu. Inni Wallagga irraa dhalatetti gara Booranaa deema. Inni Booranaa irraa dhalatetti warra akka Roobaafaa kun amma Roobaafaa biyya keenyatti kan arginu. Si gadeera. Magarsaa amma gwaadinyaa kun Magarsaan dambijoolota tiibee achi nu bira tajaajila dhufeeti kan inni isaa arge. Faarfattooti wal keessa deemu. Shawaatti waamamu. Shawaarraa achitti gadi waamamu. Wal keessa deemama. Amma garuu akka hin dhaga'utti ijoolleen waldaa keessaa warshippii godhan itti fayyadamna faarfataa akkasitti albeemii hojjetu kana invaayitii goonee waamnee maaltu siree qabuusaa kostii baasuu afeeruu isaa nu rakkisee amma sadarkaa jedhamutti waldoota murteeffatu. Inni sun garuu dogoggora faarfattootaa akka ta'e beektaa? Beekume. Tokko gatii hammananaa kaffaltan malee tokko tiraanspoortii akkasiinaa qopheessitan malee haasaan kunis jira. Waldoota bira yeroo dhufan waan isaan godhanii deeman dogoggoroonni garagaraas gatii uumamanii isa kana fa'ii laata. Inni kunis jira kan kana godhan jiru kan kana goones jiru kan kana godhanii jiru baay'een ammayyuu jiru. Ammayyuu erga dambalimtu faarfannaa hundeeffamee iyyuu ittuu caalaa jira. Kun isuma sila kaafneedha. Kaayyoo dhabuudha kun amma waan hojjetaa jirtu kaayyoo dhabuudha bergit Yesuus Kiristoosiin nama biraan ga'uudhaaf amma nana kaffaltanii dhufe Yesuusin isinitti majjechuuni. Humna fuura qulqulluu fudhachuu dadhabuudha. Kun nama fakkeenyaaf bartootaan Yerusaalem turtu afurri qulqulluudhaan hin cuubamtu afurri qulqulluu isinirra dhufa yeroo sana humna fudhattu humna gaafa fudhattan immoo Samaariyaa Yihuudaa Yerusaalem amma daara lafaatti deemtanii dhuga baatota tokko taatu uumama hundumaatti wangeela lallabduu jedhame. Amma mishiniin kakuu haaraadha yeroo inni dhufe kanuma wanti biraan waan jiru hin jiru. Isuma inni qaqqabeenaanis isuma si qaqqabesiinis miti. Amma maa inni gaa hammanatu isinii kaffalama hammana fudhadhaa hammana kana godhaa waan jedhame Yesuus waan ajaje hin qabu. Kun ajaja yookaan pirinsipilii wangeelaa keessaa baatee intana mataa keetii keessa galuudha. Gara fuula duraatti deemee iyyuu konsertiin qopheessaa kana kaffaltan ol galtu baay'uu ganaa jedhamuu danda'a. Egaa amma waan itti dhufuu barbaade sanatti dhufte. Gara konsertii eebba faarfannaa gaafa jedhamu amma namni nuufaa dhufe iyyuu. Namni konsertii abalu qopheesse gaafa jedhamu nama jaallatan sagantaa isaa dhaquu jibbaa jiru. Maaliif yeroo waaqeffannaa caalaa yeroo fudhatu yeroo fundraisingiti. Anis irratti hirmaadde beeka faarfattoota gargaaree beeka. Atis immoo yeroo hundumaa fuuldura iyyuu jirta. Namoonni hamma nuffanitti hamma sodaatanitti ga'ame. Xiyyeeffannoon faarfattoota keenyaa hundumtuu gara farankaa taa'eera jechuudha. Isa kana iyyuu xiqqoo mooraalina tuqee jennaan amma dhiiseera. Duruu yeroo ijoolleen CD eebbisiifatan kee gargaaru fundraising irratti gargaaru completely dhaabeera. Hin godhu yoomiin eenyuuf hin godhu. Atis innaa CD baaftee si gochaa hin jiru. Maaliif hin dura? Keessaan faarfataas miti. Gammee namni faarfataatti beekus hin jiru. Ani faarfataa. Duraani yaadi ture maanni waa tokko amma waaqayyoon dhageetti si laata beektaa. Waan an dubbadhu baay'ee waan dhugaa hin dubbadha amma naa galetti. Ate waan an dubbadhu diformiitii gootee sobatti deebisuu dandeessa mirga keetti. Haqa jiruun haasa'an. Waan kana ta'eef xinnoo waaqayyo gurra sabaanaa kennee jira. Sabatti yeroon kana jedhee yeroon haasa'u sabni na dhaga'a. Waa baay'ees hojjennee dabarreerra isumatti beektuudha. Gaafa garuu sabni amma kana birriisaa 100,000, 50,000, 100,000 gargaaree faarfatichi naannee iddoo tokko dhaqee tajaajiluudhaaf amma sanuma keessa jira arga ta'e maal barbaachisaa kana waan jedhamu xinnoo miliyoona dhaweeyyoon dhimma fundraisingii kana keessaa ba'een jira. Wanti baay'een akkuma sila jenne amma gammeen ijoo isaa maaliin cufna beektaa? Biizinezii waan jedhamuu fi biizinezichi maayinni biizinezii jechuun nagadichi maayinni nagadii Phaawulos fa'aa dubbatanii dhala namaa gara mootummaa waaqootti fiduudha. Faarfataan kanuma bakka. Kanarraan kanaaf immoo birrii barbaadda taanaan immoo murteeffattee akka Biyoonsee faarfattuu turte beektamanii murteeffattee sirbatti deebi'uu dandeessa rakkinaan qabu bakka addaatti olii gadi deemtee biyya naannostee konsartii qopheessitee. Inni hin danda'ama garuu amma waa'ee faarfannaa ergan kaasee amma kan erga dudubbannee erga itti bubbuunee wantooti baay'een erga ta'aniiti gara
waan tokko yookaan ijoo dubbii tokko lafan keenyu taanaani hiikan qabu. Eeyyee. Garuu amma wantoota nuun amma maatiitti buune rakkinoota jiranidha. Rakkinoota jiran kaasaa Sii galee irratti ammatu gara qabiyyee faarfannaa dhanne immoo wanti kan biraa ka'uu danda'a. Utuu amma gara ragadaa dhanne immoo wanti kan biraa ka'uu danda'a. Sii galee kiriippii hojjetame iyyuu faarfannaa hojjetame kana iyyuu inni kaan kan waldaa arrabsiisu ta'uu danda'a. Sii galee irratti innumti kun iyyuu kan nama yaaddisu maali? Kun amma dhugumaa wanta jedhamu ta'uu danda'a. Hin hojjetamini hojjetamuu qaba. Sii galee akkamitti hojjetamuu qaba wanti jedhu immoo waan beekumsaan ta'e waan qulqullina qabu gochuudhaaf immoo ammas farankaa barbaada. Farankaa kana faarfattoonni eessaa argatu akkamitti gargaaramu ni jedhu immoo gaaffii miti. Gaaffii miti faarfattootaaf akka nama beeku tokko. Gaaffii guddaadha. Ilaa inni waa tokko silaa kaasneerra amma silaa faarfannaanii abdiin faarfannaan qabu qataa dhufaa jira. Albeemii guutuun ba'an jiru keessattuu faarfattoota gurguddaan kanaan dura sagaleen isaanii dhaga'amu badaa jiru. Maal wayyaa waa'ee kanaa jettee kaasaa turreera miti. Rakkina faarfataan qabuu fi dhibaa'ummaa faarfataarra jiru akkuma jirutti kaasnee amantooti immoo faarfannaadhaaf simannaa isaan kennan yookaan dhaggeeffachuun jaalalli isaan faarfannaaf qaban hirrachaa dhufuunsaa laasii ganeera. Amma fakkeenyaaf wayii tokko jala mureessitti mamman. Paawulos maal jedhe beektaa waan nuun isinitti dubbannu akka warra Tasalonqeetiin waan nuun isinitti dubbannu akka dubbii namaatti tun ta'in akka dubbii Waaqayyootti waan harkaa fudhataniif isin galateeffannaadha. So faarfannaa tokko faarfataan tokko barreessee istiidiyoo dhaqee itti liqeeffatee haadha manaasaa ijoollee isaarraa qallaba isaanirraa kutee hojjetee fidee amantoonni iddootti kennan yoo isaan hin dhaggeeffanne next dhiisuu danda'a. Dhuguman sitti maal ofiisaa mana isaatti waaqeffachuu danda'a. Haa ta'u gaayyoo ba. Dhamaatii immoo qabasatetti immoo dhamaatiin gaama isaajii wal qabatee istiidiyoo dhaquudhaaf immoo karaa biraa kana bichaa mina gara akka inni faarfataan qabu. Amma sa'aatii kana faarfannaa 10 albeemii tokko hojjechuudhaaf sadarkaa birriin 1500 gaafatamee jira. Namoota tokko hojjeteen si kenna 1500 kaffaltanii kaffalamaa jiras. Abalufaa jechuu baadheeyyoo kan kaffaltisaa jiran jiru kan kaffalee hojjetaa jiran. Muuziqeessitoonni faarfataan birrii 1500 1400 albeemiitti kaffalee hojjechiisaa jira. Yoo kaasuu barbaachisan kaasna garuu barbaachisummaa sanatti mul'atu. Muuziqeessaan kana gaafatu jira bakka 1500 yoo qabaatte bichaa kottee murteessee kan bilbilee fixe jira. Innis waan ittiin jedhe qabaachuu danda'a waan kana jedhee qabaachuu danda'a. Egaa amma birrii 1500 faarfataan birrii 1500 takkaa mallakkaa hin fajjira. Anaan dabalatee jechuudha 1500 lakkoofte barreessuu sabee. Inni yoo mana faarfannaa guddaa ta'uu qabdu lakkoofte miti barreeffama. Barreessuu miti lakkoofte. Walduugaa. Ishi kan kophoodde itti deebina maaliif iyyuu kun waan ulfaatuu fi yaaddaa faarfataan kun akkamitti hojjeta gamma akkamitti godhee hojjeta garuu akkuma sirrii dubbanne dhugaa immoo eegaa deemna. Hamma ni argeettatis jirta. Hamma faarfataan CD eebbisiifatee hamma argeetti dhugaa dubbachuuf amantoota ususan faarfattoota jajjabeessan argeera. Yaa'u isayyuu yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa ulfaate namni maraachuu jedhamaa jiru kana keessa hin maraannu jedhanii faarfannaa kan eegaa jiran dhugaa dubbachuuf har'a kan isa tokko 100 bitanii torbeessa kan 100 bitan an argeera. Si galeerani ebba CD kodheen gadarratti birrii 100 gaafa birriin akkaawuntii korra galaa ture for the first time tajaajila jireenya fooraa keessatti jechuudha. Amma maa'inni amantoota baay'ee komachuun qabu godhamaa jira. Egaa maaliin cufna haasaa kana beektaa faarfataan gara viizinii isaatiitti yeroo inni deebi'ee. Hin cufnu iyyoo ba. Hin cufnu. Ati cufuu dandeessaa ani gara cufuutti deemaa hin jiru. Maaliif yaadee si waamee fi wantichi akka inni irratti hojjetamu sababaan barbaadu. Kana immoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroon qobaa koo ta'anii lallaban yaadadhu. Si galee yeroon hojii hojjedhu yookaan immoo laaptooppii korra taa'ee waa barreessu. Lallaba yaadachuu nan danda'a banuu nan danda'a garuu akka faarfannaan ta'u qalbiin koo dafee gara faarfannaa dhaqa. Faarfannaan kun immoo dhaloonni booddeedhaa jiru akka inni dhufee faarfatuun barbaada. Warri xixinnoon warri waaqayyo kennaa kenneef dargaggoota baay'ee jira. Namoota baay'ee jira. Akkuma jenne kan waa'een faayinaansii isaan qabe. Kan namni waltajjii kennuu fidide. Kan haalota laalaniitti dukkanaa'ee ani faarfannaa mitidhan. Garuu kan faarfannaa barreessan. Kan bakka waan meeqa yaalaa jiran jiru. Waaqayyo ijoollee xixinnoo yeroo hundumaa dibaa. Si galee irra jireessi tajaajilaayyuu kan inni jiru faarfannaa keessa. Si galee xinneessuun nurra jiru. Faarfannaa kana akkamittiin akka salphaatti uummata biraan akka inni ga'u gochuu dandeenya.
teeknooloojiin guddachaa jira. Sii galeeramti. Galeera. Uummati keenya akka matettee moobaayilii isaa irratti tiiktookii daawunloodii godhatee tiiktookii ilaaluun hin jibbine. jibbine. Sii galeeramti. Gara karaa kallattii garaagaraatiin inuma godha. Yeah. Gara sirbaatoo deemneeti carraa baay'eetu jira. Haala baay'eetu jira. Gara faarfannaa kanatti nama teeknooloojii isaa beekutu hin jiru moo? Nama appilikeeshinii isaa hojjetutu hin jiru moo? Abbootii qabeenyaa kanarratti invest godhantu hin jirani moo? Ammati akka nama faarfannaa kaaseettiidhaan maxxansee, CDdhaan maxxansee, amma VCD irra ga'ee sii galee amma sadarkaa YouTube'itti hojjechaa jirtuutti maaliifi appilikeeshiniin faarfannaan afaan Oromoo akkuma isa kaanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara biyya alaa godhatte iTunes jira, Spotify jira, appilikeeshinoonni kan biraa jiru. Namni akkaawuntii sana qabaata salphaadhumatti achirra galeetu faarfannaa barbaade sana maal godha? Daawunloodii godhe achirrattis dhaggeeffata. Sii galeeramti. Uummati keenya teeknooloojii keessa hin jiru jira malee. Uummati keenya hin qaroomne qaroomeera malee. Sii galeeramti. Irra jireessaan irraa jala itti dhufaa deemna. Tuqaama sana namni jalqabu maa dhibee moo hamma ammaatti nama waa'ee kanaa haasa'u argiteen beektu. Utuu namni tokko immoo ijoolleen fakkeenyaaf teeknooloojii irratti hojjetan, IT baratan, sadarkaa addunyaatti jiraachuu danda'u kanneen addunyaa garaagaraa ta'anii viidiyoo kana ilaalan. Sii galeeramti. Ani kanarratti investii gochuu nan barbaada jedhee namni yoo dhufe Iyyoobaan akka nama ammas mana faarfannaa qabuutti waa'ee faarfannaatti itti dhiyeenyaan itti jiru tokkotti akka faarfataatti miti. Akka nama faarfannaa irratti hojjechaa ture tokkotti kanaaf furmaatii hin jiru. Isa kanan kaasuu barbaade. Malee callumennee faarfannaan Oromoo kufeera afaan Oromootiin akkasidha rakkoon isaa kana innee yoo haasofne fidne hiikan qabaatu. Faarfannaan hin kufne yoo kufuu ta'e nama kufa malee faarfannaan hin kufu. Nama kufa. Namni faarfannaa barreessuu dhiisennaan kufeera bakka ergama nama sanatu kufe. Nama sana kufe malee. Yookaan dhaloota bara sana keessa jirutu kufe jenna. Faarfannaan utuu lafti uumamiin faarfatamaa ture. Tu dhalli nama lafarra hin jiraatin faarfatamaa ture. Boris amma dhufaati. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate ergamootatu gadi bu'ee faarfateef. Dhagootatu faarfata. Yesuus nama faarfata. Faarfannaa dhabeen beeku Yesuus. Faarfataatu kufa. Faarfataan tukufe malee faarfannaa tukufe waan jedhamu jechicha fayyadamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma bu'aa bayii kam keessa dhaabadhee faarfannaa viidiyoodhaan, oodiyoodhaan uummata kanaaf ergaana keessa jiru gadhiisaan jiran ammayyuu taana. Boris nan godhan. Yoon kana dhaabe yookaan biizii man ta'e garmalee yeroon itti dhaabadhe albeemee hojjedhu dhabe hojii hafuuraa kan biraa na fuudhee ba'e jedhee sabatti bahee himachuu hin qabaa jechuudha. Inni iyyuu waaqeffamuun dhaabbachuu iyyuu hin qabu because faarfannaan nyaata waaqayyooti, ulfina waaqayyooti waanta ta'eef kana amma isa ijoo dubbii keetiitti yeroo achi deebinu waa tokko kaasteetti ammatti sila qophaa kooroon ta'uu kana na jajjabeessu faarfannaadhaatti. Uleetaa faarfannaa beektaa jechuudha. Sirriitti beeku. Bakka amantooti keenya uleetaa faarfannaa beekuu danda'u irra jiraata jalqaba. Faarfataano. Faarfataanis immoo dambaliinti faarfannaa kan inni dhaabatee fi faarfataa baay'een faarfannaa barreessa malee faarfannaan beeku waan jedhamu jira. Faarfannaa isaa wajjin waliin beeku. Waan jedhee barreessa sana wajjin waliin beeku. Jireenya sana keessa hin jiru. Kanaaf faarfataadhaa fi faarfannaa isaa wal barsiifna. Faarfataadhaa fi waldaan kiristaanaa hiikaa isheen taate deebisna. Hinuma fiigee ma dhufee alumaa feesbuukii maratti argamee dhufee waltajjii dhufee yaabbatee duri waldaa keessaa kaa faarfataan. Amma garuu feesbuukii irraa dhufee waldaatti waamamaa jira. Waanta ta'eef isa kana sirreessina waan jedhamuutu hin dhufe. Kanaaf faarfataanis waan jedhu beekuu qaba. Iddasii booda maal godha gaamma akkamittiin nani teeknooloojii kamiin fayyadamee nani ergaa koo kana nama biraan gaadha. Isa jedhamu itti yaada jechuudha. Ergaa koo kana jechuun Kiristoosa sana keessa jiru kana akkamittiin nama biraan gaafa jedhu waan amma jettu kana appilikeeshinoota adda addaa kana kireet goonee irratti hojjechuu dandeenya. Tu dubbannu mucaan tokko naa bilbileera. Akka dambalii faarfannaatti dhufeen isin wajjin hojjechuu barbaada aayidiyaa kana qabaa jedhee jechuudha. Isa kana irra tokkummaa faarfattoota wajjin irratti mari'ataa jirra. Caalaatti karaa sanadha kan inni cimuu danda'a jedheen yaadu. Akkuma ati jettu jechuun amma ani qophaa koo moomaa gochuu hin danda'u. Wal qabannee takka waa gochuu dandeenyu ijoolleen ergama kana qaban yookaan immoo dandeettii kana qaban immoo yoo jiraatan anaan naquunnamanii faarfattoota kana wajjin hin haasofne yookaan gaggeessota faarfattoota tokkummaa faarfattoota quunnamanii isaanii wajjin hin haasofne ijoollee appilikeeshinii kana qaban teeknooloojii kana uumanii wajjin hojjechuu dandeenya jedhan jiraatan isaanis akkamitti akka isaanillee wacii isaanii kafari godhatan irratti hundaa'ee amma faarfattoota isaanuma faarfannaa hojjetanitti kennanii yoo dhiyeeffame hojjechuu dandeenya wanti baay'een teellaa jirra wanta baay'eedhaan teeknooloojiidhaan yuutuubii mayyuu deengardumatti kaanee waggaa 20 namitti fayyadamaa jiru man yuutuubii mayyuu ibeen amma faarfannaa nama biraan ga'uu bichaa yuutuun ta'e nama faarfataa tokko maaliif dhaabde faarfannaa ittiin ati gaafatte maal wacii isaan dadhabee dhiisee jechuu danda'a kun teeknooloojii dadhabuu
fayyadamuu dadhabuu keenyaadha. So yuutuubii kana handura waggaa 20 waggaa 10 dura namatti fayyadamaa turetu damni dammaqnee wajjin irra ta'ee hojii waaqayyoo sin dhaabatu rakkina horiitiinis hojichi karaan bubbulu ture jechuudha. Ammas immoo wanta akkasii kun innaa jiraate waa baay'eedhaaf bu'aa buusa waan ta'eef utuu goonee baay'ee gaariidha jedhee yaada gammee kun. Egaa amma dambaliin tokkummaa faarfattoota afaan Oromoo baay'eedha. Namoota baay'eetu keessa jira. Koreedhaan hojjetama. Tooraan itti deemama. Wanta baay'eetu jira. Garuu kana gidduutti abbaan qabeenyaa tokko namni qarshii qabu tokko appilikeeshinii kana irratti hojjechuun barbaada. Jedhee yoo dhufe gara kee balballi kee banaa ta'uu danda'a. Banaadha. Ogeessi tokko ani sooftiweerii kana yeroo gabaabaa gidduutti qopheessuu nan danda'a kan jedhu yoo dhufe akkuma kana namooti yaada kana hin qaban jettanii yoo jiraatanis nuunis bilbila addana iskiriinii irratti argitaniini nu bilbiltanii namoota qaamii isaa ilaallatu kan akka Iyyoobii fa'aa kanneen biraa wajjinis wal isin agarsiisne faarfannaan afaan Oromoo garuu faarfattootaafis sabaafis waldaa kiristaanaafis akka bu'aa buusutti akka kwaalitiin isaas eegamee ergaan isaas bareede hojjetamuu qaba jedhee tan amanaa. Egaa baay'ee sun inni waa'ee faarfannaa. Baay'ee. Kan biraa garuu waa'ee Iyyoobii daawwattoota keenya. Iyyoobii yaadataa ministirii jedhee Facebook peejii banee jira. Ishee sana laayikii follow gochuun irraanfatina. Yaada qabanii. yuutuubii koos immoo sabskiraaybii gochuu yaadachuu qabu. yuutuubii qabalaa Iyyoobii. Tiiktookis immoo follow naa godhanii waan baay'ee bu'aa buusaa jechuudha. Argitaniittu miti maatii ta'a jechaa jira Iyyoobiin. Maatii taana. Warri buddusseerra maatii taatanii jirtan sheerii akka gootan laayikii akka gootan isa bira soodhattan waan baay'ee argattu. Takka takka immoo akka lallabaasti godhamii. Na godhatu hin ta'e ta'eera already. Lallabaa. Lallabaa nan barsiisaa. Wanta hojii hafuuraa jaallattee waan ati fudhattu ammayyuu hin jiru. Yookaan immoo jaallattee fudhatta. Birgit jaallattee fudhatta. Iddootti waaqota dirqisiisus immoo hin jiraata. Amma fakkeenyaaf Ermiyaas raajii ta'uudhaaf fedha isaan turre. Lakki. Mikinaata adda addaa uumee ture akka waaqoo bira darbuuf. Museenis geggeessaa saba Israa'el ta'uudhaaf hayyamaan turre. Mikinaata adda addaa uumee ture. Hir'ina isaa waan baay'ee kaasee ture. So anamma macaafa qulqulluu gaafa dubbisu naa ifa. Egaa waa'ee ilma Waaqayyoo kan si barsiisu Waaqayyoodha. Waa'ee Waaqayyoo immoo kan si barsiisu ilma Waaqayyooti. Hafuura qulqulluudha kan si barsiisu jechuudha. Innaa fedha guddaan qaba sagalee Waaqoo dubbisuu fi al takka takka bilbila faatti ibseen dubbisa ibsaan faan jira jechuudha. Inni dubbisiin buluu hin danda'u, ooluu hin danda'u. Wanta tokko mata duree adda addaa naa kennama. Wanta kana immoo gaafa nachi as baasu immoo nama biratti faayidaa guddaa buusa. Fakkeenyaaf haadha manaa makoo faajjiin akkuma qaldii yoo manuun kaanii peejii koorratti galgala kaanii laayifii muummannoo gallee ganama gaafa kan namni 8,000 dhaggeeffateera namni 10,000 dhaggeeffate ammaaqaa. Al tokko jechuun wanta namoonni jedhan koomentii namoonni ka'an gaafa taa'ee ilaalu baay'ee na dhiba. Kanaaf nan lallabaa nan barsiisaa waamichuma gara kanaatti na barbaadus Waaqayyo natti beekabaa jechuudha gabaabamatti. Ila daawwattoota keenya Iyyoobaani an dhuunfaatti argee beeka. Mana shaayii dhaqeennaanii mana kitaabaa sababa qabuu fi kitaaba tokko luqqisee dhaqeetu taa'ee dubbisa. Argeera kana. Kitaabii haaraan dhufnaani taa'ee marraa buddusa. Mitiire? Akkasi. Dhugaadha miti? Dhugaadha. Yoo mana kitaabaa sadartanis akka carraa utuma inni taa'ee dubbisu argitu. Namoonni immoo si beekan sitti dhiyaatan maallaan jedhanii Iyyoobutuu faarfannaa caalaa lallabeetii gaariidha namoonni jedhan jiru. Kana sitti manii beeku namoonni. Maaltu jira beektaa? Maali namni kana natti millee hin jiru. Amma fakkeenyaaf faarfannaan yoomiyyuu dhiisamuu hin qabu. Faarfannaan Waaqayyoof dhiyaata waanta ta'eef. Ila inni istaatoon taane irra caalaa yeroo dubbisee akkati sila jettee naayif akka jettee durumayyuu yeroo barsiisu yeroo daqiiqaa 5 illee sagalee Waaqayyoo namaa qoodu Iyyoob baay'ee sagalee Waaqayyoo dubbata. Dhugaadhuma. Haqa bakkee jiru dhaqu. Jedhanii kaasu. Haqa bakkee jiru keessattuu yeroo ammaa kana amma waa'ee lallabuu waa'ee barsiisuu bira iyyuu darbiyanii hirree Waaqayyoon arguu barbaadaa jira amman. Amma gara biraattu seenaan jira. Waaqayyoo even haadha manaan koollee mul'ata argiti. Abjuutti mul'ata arginaa abjuu'annaa dhuguma sitti muudhaa fi dibatti guddaan tokko mana keenya keessa seenee jira. Amma gaa kuni caafiinsaa mul'achuu jalqabee jira. Amma nuun saatii kana waan aniifaati manaan koo mana keessaa kadhannu yoo jiraate raajii sobduu biyya keenya keessaa balleessinee kadhannaa garuu immoo raajii sobduu balleessuuf raajii dhugaa taane nuyi ofii keenya ka'uu qabna. Barsiisota dogoggoraa yookiin barsiisota sobaa
Waaqayyo biyya kana keessa balleessi jennee yoo kadhanne iyyuu nummoo barsiisota dhugaa ta'uudhaan nu kaasii jennee jirra. Amma nun waldaa kee nama kaasechaa hin jirru. Asumaan yoo siifis hundumaafis kan ergaa dabarsu na kaasiidha wanti barbaachisaan. Kanaaf maayinni isuma sila siin jedhee humna argattee jennaanii fakkeenyaaf Phexros sababanni sirriitti Waaqayyoon amane sirriitti sagalee Waaqayyoo dubbatee fi hojii ergamoota boqonnaa 8 dubbistee namni waggaa 8 dhukkubsate tokko hin fayyeedha. Namni waggaa 8 dhukkubsate sun yeroo inni fayyu immoo namoonni hedduun gooftaatti amananiidha. Biyya yaadi jedhamutti. Indagina as walitti dhiyoo jiru Yoophiyaa kan jedhamutti immoo intala xabbitaa jedhamtu. Dhufee kadhatee fi du'aa kaase baay'isuu nanna dhiqanii mana olirra keessa manaa kaa'aniitu dafii nu qaqqabii jedhanii Phexrositti nama ergan. Kana jechuun maal jechuudha? Awwaalcha qaqqabadhu jedhamini. Namatu du'ee jira kottoo kaasee jedhanii waaman. Innaa guyyaa masaa dhufee kaase. Mucaan kun du'aa ka'uu isheetiin immoo namoota baay'ee gooftaa birate. Kanaaf nu maal jechaa jirra? Jireenya ni jiraadhu namni gooftaa fudhachuu qaba. Tajaajilu namni gooftaa fudhachuu qaba. Ani birrii argachuu makiinaa oofuu homayyuu hin barbaadu. Egaa Waaqayyoo kadhannaa kee kana siif dhaga'u tarii atis immoo gaafa gara kanaatti dhuftu waldaan banaa akkasiin godhaa Waaqayyoo hubannaa isaa ogummaa isaa siif kennu kallattiidhaan tooratti siif deebisuun siin jedha. Egaa Iyyooban mee haasaa faarfannaa isaa tajaajilaa kana keessaa baane immoo xinnoo ishee waa'ee Iyyoob haasoo. Hiriyoonni kee tokko Iyyooban nama duriitii. Gaafa arginis akkasumatti argine hangafi isaa iyyuu Waaqayyo duwwaadhaa jedhu akkasuma nama hedduun dhagee. Yeroo waraabbii raawwannu kana nyaannee fidhe. Rakkoon hin jiru sitti mi'aaye. Baay'ee mi'aawa. Eenyutu hangafa ta'u turre jiraata. Waaqayyotu hangafa ta'a malee. Waaqayyotu hangafa maqaan isaa ulfaatu. Akkuma isaan jedhan Waaqayyotu hangafa kooti. Beekaareen namni lafarra jira yeroo nala dee. Atis dhugaa baataa fi jechuudha. Maaltu jira? Guyyaa tokko nama 3 moo nama 4 taanee wal agarree maqaa isaanii hin kaasu dhiisi. Taphannaa jirru namni tokko maal naan jedhaa ati jedhe Yesuus hamma gaafa hin deebi'ee dhufuutti namoonni numti lubbuun hin duune ta'anii na eegan jiru jedheera bartoota isaa keessa. Inni sirriitti jira. Ati isaa ta'uu dandeessa. Namni tokko maal naan jedhee akkasuma hiriyootuma keessa. Iyyoobin argiteetta jennaan. Ati immoo ana jalaa miti Waaqayyo jalaa dhokatee jiraata. Waaqayyo jalaa iyyuu dhokatee jiraata. Inni nama duriiti. Garuu maaliif jenereeshiniin kun ariifata? Yoo kana mucaan kee ammam ta'eera mucaan kee gaafatee waggaa tokko guutuu fechaa jiraan jedheera. Waggaa tokko bichaa moo jechuun isa guyyaan dhalate feesbuukii irraa namni argee jiru iyyuu waatti dabalee jechuu barbaadu waan ta'eef. Maaliif iyyuu ani mucaa wal adeemaadha. Reefuun ka'aa jira. Ammayyuu. Jireenyi moo reefuun tokko dhimma jiraata jira waan hundumaayyuu waan ta'eef. Aturamee haa ubsan takka. Dhageessaniitu. Ammayyuu mucaa wal adeemaadha jedhaa jira Iyyoobi. Isa malee keessuma ammallee egaa nama guddaa taatee haadha manaa godhattee jireenya godhattee dhiifteetta. Dur garuu yeroo hiriyoota kee wajjin wal agartu nyaata kana hinumaa ta'uuftu jedhani. Waa'ee sana. Garuu namoonni uqqatooni nyaata nyaatani. Ammayyuu waan hin gorsu. Amma yeroo sana kiiloon koo 50 wayii ture. Eddasii booda kiiloon koo 94 gale. Utuma nyaattu. Nyaati kamiyyuu nyaattee nama gabbatta waan hafuuraa sosala dubbannedha waan hafuuraa nyaattu taanaan hafuuratti gabbattu si galee nyaattee nan hin gabbatta gaafan jedhu kiiloon koo sana gaafa ta'eeru amma mana jiimii galee gara ji'a ja'aan hojjedheen amma kiiloo 81 reefuun dhufee ga'a. Amma sii wayya. Amma na wayya. Kanaaf nyaata gaama geggeesseeraan badhaa. Amma dhiistee. Garuu dhageera namni tokko fa'aa gaaf tokko hiriyaa kee tokko wajjin bakka isin jaallataa jedhani. Oduudha. Wanti kun immoo dhugaadha sababa miti. Baay'ee isin jaallataa jedhani. Yeroo hundumaa isin nafeera. Faarfataan hiriyaan keessunis nama beekamaadha. Maqaa isaan dhufnu warri oduu kana dhagaa. Inni sobbeekaa. Sina nafeera jennaan toleettan. Namichi immoo birrii baay'ee hin qabu. Birrii mana kiraayee fa'aa kaffaluu fi waama xinnoo baate.
yaadattee biri abbaasa mana nyaataa tokko dhattanii nama lamaa fi biddeen shan ajajjanii dhuguma nama hojjisu. Bichaa yeroo sun yerooma nyaataa ture mi'aaki. Waan hafuuraas akkasuma nyaannaa faarfannaas hin nyaannaa maxaafas hin nyaannaa dhugumaaf jaalalli jira sitti tula nyaadhu siin jedha amma seenaa nyaadhu naan hin jedhan sirriima maayinni isa shanii jaafa torba baay'ee nyaanna maaltu nu dhowwaa. Lama taatee jaalalli yeroo lama taatee nyaachuun naamni yaadadu garuu yoo nyaannes hin dandeenye turre maani nyaatamaan baay'ee keessumaa nyaata magaalaa kanaa ammoo shan nyaatte namaan hin jedhinaas. Shanan seekoo nyaata biyyaa tokko bakka hin buutu maala. Egaa amma nama guddaa ta'e jechuudha ola deemaadha ammayyuu yoo ola deemaa. Eessan nama guddaa. Egaa wanta baay'eetu jira wanta baay'ee kaasnaa gara xumuraattiin fida yoo beeku. Iyyoobiin jireenya isaa keessatti utuun kanan goonee jettee waan gaabbitu qabda yookaan immoo utuun kana godhe jettee teessee yeroo keefaa qobaa keefaa teessee yaaddu waan gaabbitu qabda. Waan gaabbu ilama fakkeenyaaf waa tokko argachuudhaaf waan tokko dirooppii gochuun dirqamaadha. Fakkeenyaaf amma Kiristoosin tajaajiluu barbaadda taanaa taatee silaa naggaadee cimaa kan taatu dhiisuu dandeessa. Bartee iddoo guddaa baay'ee ga'uudhaa fi dhiisuu dandeessa taata. Meebii waan dhuma isaa ol duukaa geggeessuunis immoo hin danda'amayyuudha. Garuu sana gochuu dadhabuu keetiin haalli faayinaansii immoo rakkisuu danda'a jechuudha. Barachaa, hojii hojjechaa, tajaajila akkuma jenne wanti baay'een isaa horii nu duukaa adda ba'uu hin danda'u waanta ta'eef waan gaabbuu hin qabu. Waan gaabbi ta'uu naan jette jireenya koo keessatti jireenya hafuuraan ammarra jiru kana maal ta'a barootan dabarsatuun akka kanatti baay'ee dubbiseera ta'e tun akka man dubbisutu dubbiseera ta'e akka nama kadhadhutti kadhadheera ta'e silaayyoona ani biyya kana keessatti kufaatiin hafuuraa amma kanan ta'u jireenyan amma waaqayyoof jiraachaa jirutu hin jiraadheera ta'e jedhee yeroo tokko tokko nan gaabbaa garuu immoo macaafni immoo waan darbetti yaada keessanii hin qabinaadha. Kanarraan kan hafe dhugaa dubbachuu waan mangaabbu waan tokko hin qabdu wanti Kiristoos naan hojjetin hin jiru. Waltajjii kanarra gaafan fidu namoota kana maaliifan gaafadha carraa qabanitti haa fayyadaman jedha. Siigalee gaabbii isaanii gaafa namni kaasu irraa barate. Tarii kanneen dargaggoota ta'anii amma tajaajila keessa jiran warri dhimma macaafa qulqulluu hin qabne fiigichuma keessa oolanii amma yeroo isaan itti macaafatti deebi'anii dubbisanidha. Inni kan biraan namoota gaafadhu yeroo isaan waltajjii kanarra dhufanii utuun kanarratti dhiifama gaafadhe siigalee irratti abaluu kanatti gaddisiiseera abaluun namoonni dhiifaman gaafatan eenyu maali siigalee kanarratti utuun dhiifama gaafadhe jedhee wanti keessi keemitti qabamee dhiifama gaafachuu barbaaddu jira yookaan immoo nama dhiifama gochuu barbaaddu carraa sii kenna. Baay'ee kana carraa gaayyoon alaatti waaqayyo si haa eebbisu dhugaa dubbachuudhaa fi naman itti aaree itti gaddee keessi kootti madaa'ee jiru nama tokko iyyuu hin qaban. Namni natti aaree natti madaa'ee natti gaddee jirus jira jedhee hin yaadu. Yoo jiraate garuu carraan argate kanatti hin fayyadama. Tokko waaqayyoo fi akkaataa inni itti na barbaadetti jiraachuu dadhabuu koof akkaataa inni itti hojii waaqayyoo hojjedhu naan jedhee achi gaddeebii gola sana keessa kufaatii sana keessaa dhufee na fuudhetti isaaf ta'uu dadhabuu kootti waaqayyoon dhiifama guddaa nan gaafadha. Nan kaasaas nan godha jedhee jira. Namoonni garuu waaqayyoon baay'ee sababa ejjiniif sababa abboommota kornan keessa jiran dogoggorre kana hin goonu yoomiyyuu mini kun kufaatiidha. Kana hin goonu yoo goone moo dhiifama gaafanna waaqayyo dhiifama godha. Lafuma kanarra jiraachuu keenyaaf iyyuu waaqayyoon dhiifama gaafachuu qabna. Keessattuu immoo jenereeshinii kana keessa jiraachuuf iyyuu waaqayyoon dhiifama gaafanna. Waa lamaan jedhaa gara waaqayyo irraa gara namaatti gaafa darbu namoonni kallattii kamirraan ani sin gaddisiise yoo jiraate please anamma addunyaa sana keessa waan hin jirree fi maqaa gooftaa Yesuusiin dhiifama naa godhaan isin jedha. Lammaffaa ofii makoo dhiifama of gaafadha. Waa baay'een tu hojjechuu narra jiraatu sammuu waaqoo naa kenne kanaan waa baay'ee bu'aa buusuu dadhabuu kootiin biyyaa bu'aa buusuu dadhabuu koo waldaa bu'aa buusuu dadhabuu kootiin waaqayyoonis ofii koos dhiifama of gaafadha. Dhiifama waaqayyos na eebbisu. Yoo dhugaa na kabajjee yeroo keelaattee dhuftee waltajjii kanarratti waan beektu waan baay'ee irraa jireenya keerraan guddisuu fi keetii fi baay'een si galateeffadha. Daawwattoonnis akka isaan jaallatanii sagantaa kana daawwatan abdii guddaan qaba. Egaa dhumarratti erga gaabbii kee nutti himte dhiifama gaafatte tarii immoo si galeeramti
utuun kana jedhee ergan carraa kana argadhe jira yaada kee immoo carraan sii kenna isa akkuma kana immoo namoonni buddusee TV kana akka subscribe godhan share godhanii akka waan gaarii buddufatanis immoo afeerii fixime. Egaa asaa koosa xumuraatuun hin dubbatin dura dhugaa dubbachuudhaa fi gammachis uummataadhaa nama addaati. TV mo'arra yeroo hojjetaa tures Maarsel TV irra hojjetaa ture. Dandeettii gurguddaa baay'ee utuu qabuuti kan inni yeroo hundumaa hojii hafuuraarraa fagaachuu hin danda'u nama waan baay'een keessa jirudha. Egaa nama kana immoo waan isa keessa jiru hubachuu danda'utu nurra jiraata wanta ta'eetii fi miidiyaan nama jalqabee jiru buddusee miidiyaa kana gargaaruun nurra jiraata. YouTube subscribe gochuu liinkii isaa sheerii gochuu fi peejii keessan irratti kun akkasin gootan dhibba keessa dhibba nan beeka garuu sana bira dabartanii namoonni qabeenyaa qabdan illee achirratti miidiyaa isaa kanarratti illee yoo astawawwaqattanii yookiin beeksifattanii obboleessa keenya kanan si gargaara kiraayimana akkasin si gargaara jettanii obboleessa keenya akka tumsitan dhuguman isinitti maa jira waamicha guddaan isinii godha. Warra viidiyoo hojjetan kana warra jikkas akkasii hojjetan kana akkuma taraa tokkotti ilaalamuun qabu waldaa kiristiyaanaa keessatti illee kabaja kennamuufii qaba. Kan argan dubbadhe booda ani amantootis waanta sinna biraa eegdan waan an beekuufi mana kus dabalatee ofii kus dabalatee jireenya amma sa'atii ammaa kana wanti barbaachisu waan tokko duwwaadha. Innis humna waaqayyoo argachuudha. Yesus Kiristoos gaafa deeme jechi inni jedhee deeme waa tokkotu jira. Maal jedhee deeme? Egaa Yohaannis akka inni bishaaniin cuubu isin yeroo dhiyootti afura qulqulluudhaaf ibiddaan hin cuubamtu. Afura qulqulluudhaan immoo hin cuubamtu jedheeni saboo dabartoonni si'a kana Israa'eliin mootummaa deebistamoo maal jechuu keeti jedhanii gaafa isaan poolitikaatti yookaan siyaasatti deebisuu barbaadanii inni kun isiniin hin ilaallatu. Mootummaan Israa'elii mootummaa Roomaa jala yeroo dheeraa isa jiraattu hadhiistu kun guddaa'ee keessa miti kana beeku abbaa koo duwwaadha. Isin garuu gaafa afura qulqulluun guutamtanii humna argattu. Humna gaafa argattan immoo wanti isin dhaabuu danda'u hin jiru jedhe. Kanaaf mana keessan keessatti piliis warri iddoo adda addaa joortanii iddoo tokko dhaabbadhaati waaqayyoon kadhadhaati. Waaqayyo akka inni humna isinii kennu akka afura qulqulluutti akka fiiddanii fi humna afura qulqulluu fudhattanii kallattii hundumaan akka deemtaniitii fi akka hin dhaabanne bizinesii warra hojjettan tajaajila warra tajaajiltan kallattii adda addaa warra jirtan akka hin dhaabannee fi humni waaqayyoo isin barbaachisa waan ta'eef afura qulqulluu fudhadhaa bichaatiin ittiin cuubamaa manatti deebi'aa kadhadhaan jedha. Waldaan kiristiyaanaadhaa kufaatii amma jirtu kana keessaa ka'uudhaaf sabni kufaatii amma jiru kana keessaa ka'uudhaaf waan tokko yoo gochuun qabu gara sagalee waaqayyootti deebi'uutu nurra jiraata. Piriinsiipilii ofii keenyaa keessa wangeela gashuutu hin ta'in piriinsiipilii wangeelaa keessaa agallu jedheen sana feera waaqayyo immoo isinii wajjin jira waaqayyo sana eebbisuu gammi baay'ee galatoomii. Ulfaadhu baay'ee. Dhugaa baay'een si galateeffadha yoo baakoo dhuftee yeroo nu laattee wajjin yeroo dabarsuu kee fi tajaajilli kee barri kee ministiriin kee maatiin kee haa bal'atu waaqayyo si haa eebbisu ulfaadhu deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba. Yeroo hundumaa malee. Wal agarra eebbifamii fayyaa ta'e galatoomii baay'ee ulfaadhu yoo. Waaqayyo si haa eebbisu. Thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya faarfataa Iyyoob yaadataa waliin yeroo nuun qabaanne kana fakkaata ture. Faarfataa Iyyoob yaadataa kan baay'ee namni baay'een keessan beektanii karaa Feesbuukii, karaa Yuutuubii tajaajila garaagaraa nama dhufee isinii kennudha. Dhiyeenya kana immoo faarfannaa albama shanaffaa isaa baasee Yuutuubii isaarra jira. Achirratti Iyyoob yaadataa ofishaal jettanii argachuu dandeessu, sabskraayibii gootanii jajjabeessuu dandeessu. Isas akkuma kana kitaabilee hafuuraa afaan garaagaraatiin macaafa qulqulluu dabalatee kitaabota hedduu yoo mana faarfannaa isaa naannoo Garjii Olmaartii fuuldura jiru sana dhaqxan achitti argachuu dandeessu. Iyyoobiin waaqayyo isaa eebbisu akkuma kana egaa guyyaa har'a sagantaa bareedaa kana akka simbira geenyuu fi akka nuti toluu fi 9664 irratti okay jettanii akka ergaa ergitan isin yaadachiisuu barbaanna. Isaan ispoonsara keenyadha. Akkuma kana leensii cuukkoo dhamdhama bareedaa kan qabu cuukkoo fi qorinuu dhiyeessitee yeroo bareedaa qabaanne irraa asirratti isa kanaan alatti viidiyoo qulqulluun akka kanatti akka simbira ga'u sagalee kana fakkaatuun production dinqii tokko kan hojjetee isinii dhiyeesse immoo Red Media and Production isaanillee hojii gurguddaa hojjechaa jiru kallattii productioniitiin cidhaa akkasumas guyyaa dhalootaatiif sagantaa garaagaraatiif yoo barbaadan isaanillee jirraa isiniin jedhu lakkoofsa isaanii iskiriinii televiizyinii kanarraa argachuu dandeessu bilbila. Akkuma kana Buddusee TVdhaaf yaada maalii qabdu eenyuun isinii dhiyeessinu eenyuun finnee dhufnu waa'ee maalii yaada nuun kaasne irratti waan jettan yoo qabaattan nuuf barreessaa lakkoofsa danarra jiruun nu bilbilaa isiniin jenna. Nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif addunyaa jirtanitti bakka jirtanitti ulfaadhaa galatooma. Yeroo kan biraa keessummaa kan biraa qabadheetan isiniif dhiyaadha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessee an gammachiisu uummataa Booranaan ture nagaa waaqayyootiin jiraadha.